هوية جرتا جرى مجاجون بلا أكون ترى مجالا بجد قبتين مالك. يعني إن لا سبو جرتا ما رقادو بچو جرتا لا والله صونو رجوان دبچو جرى. إسلام ما قبچو بربادتي إيه يسوع كواك أنت لتمنتا وفي ساعتي يدبتي ربر. أوكي أكن يا متكا تارينا يا جماعة مالتا تنسنا قبل من دنو من هنا تشونو أبصر يروتا كوري وانا جد أيوة كانت دي ستكا تمام أيه مال جت يسوع كواك أنت إني أمنتاتي Akka waaqantaane akka ilma namaa ta'e. أوكي كان أفواتي يسوع إنما واقع سلطان إني إرجع ربي تيتني أمنتاي شور Of course ni namana. يا ربي أنت كتش أكجرو أمنتاي جرتا ربي أنت كو كيسوع إن إرجع سنة كتا تا إرجع أمنتاي جرتام Ee amanee jira sirriitti. أوكي إسلام ما نك كرار وقاته هو أمنتاي جرتا سكان هو بتجي جرتا مو جنا تلا ردا Akkaataan ani itti hubadhe waa'ee hayimaanotii keenyarraa inni tokkoffaa maaliifi Yesuus Kiristoos bakka tokkotti ilma namaati bakka tokkotti immoo ani geetaachuu nan yoo dammoo gooftaa keessanii jedhee jira dubbateera. So dammoo nama qubni tokko jiraate tokko narraa cite tokko kan koo mitiin jedha moo matsaafatu soban jedhare. Kanaafuu gooftaa Yesuus Kiristoos ergamaadha dee namana. إني واقع متي جت أمنتاي شور أوكي ربي أنت كتش أكجرو إسا يسوع إن إرجع سن يسوع أمم مالك تي أمنتاي جرتا شور Amaneera sirriitti. إسلام ما نرجع كتي أمنتاي جرتا أوكي ati jechuun miira keessa seentee namni gariin miira keessa seenee faa kiristaanota itti fa'aa aaree ta'uu danda'a. Atammoo hubannoodhaan argattee rabbiif jechaanii amantiin dhugaadha isa kanaati. Karaan jannata seenuun karaa kana jettee hubatteeti moo namni miira keessa seensiifnaan yookaan aartee akkas taateeti moo Namni miira keessan osoo hin taane wangeela keenyarraa waamuma xiqqoo ishii dubbisu duubatti waan deebi'ee garuu wayinaa baasisiif hin dubbisaanu. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraayyuu maal jedha sagalichi durmaa durseeyyuu ofiisaatiyyuu waaqa ture jedhe sagalichi sun eenyu? waan namaaf hin galle waan sagaleen ka eenyuuti eenyu dubbatee wanni kun hundi isaa waan namaaf galuu miti. Kanaafuu akkuma gabaabaattu isumarraayyuu isumayyuu osoo hin xiqsichayyuu dubbadhe gahaadha jedhee amana garuu akka kootti. Yesuus Kiristoos beeytee nuti muslimtoonni akka itti amannutti ergama rabbiiti dubbii rabbiitiin dhalatee jennaani. Dubbii rabbiillee geessaatiin ture. Dubbii rabbiidha lafarratti geessaa ture. Dubbii rabbiidha namatti maatiin ture. Dabalataan inni illee dubbii rabbiitiin dhalate. Rabbitu ta'e jennaan argame jennaan argame. Argama rabbiiti. Argama rabbiiti yookaan ammoo uumama rabbiiti. Rabbitu isa uume. Hojii eenyuti? Hojii rabbii subhaanahu wa ta'ala yookaan uumama rabbiiti jechuudha. Rabbitu isa uume. Uumaa samii dachee Allahatu isa uume jechuudha. Maryam illee sumatu uume. Inni ergama rabbiiti dubbii qajeelaa dubbachaatiin ture saba Israa'el akkuma inni Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irra dubbatu ani warra akka hoolota mana Israa'el karaa irraa badaniif malee ergamnee jedha. Sigaltee inni saba Israa'eliif ergamee saba Israa'eliin karatti deebi'a jedhe. Amantiin kiristaanaa hojjedhaan jennu. Wannummaan kiristaana irratti haasofnu isa kana sigaltee. Macaafa kanalleen kiristaanotatu Yesuus erga ol fuudhameen booda barreessanii ufumaa isaaniitti walitti qabatan malee Yesuus qubarraan qabu. Macaafallee barreessaan jennee barreessellee ittiin kennine. Achumaas wanni hundi isaatu godhan. Sigaltee Quraanillee ka dubbatu Quraanni Yesuus hin salphisu. Ergama rabbiiti jedhaan ni kabaja. Hordoftoonni isaadhaan warri isa hordofan warri dhugaadhaan isa hordofan warri isaan ergamaa jedhanii ergamummaa isaatiin isa hordofan akka rabbiin isaan tumsu dubbata. Isaan akka jannata seenan dubbata. Maryam illeen salphisu Quraan. Haadha isaalleen salphisu. Zarii isaalleen salphisu Quraan. Osoo sila Quraanni ka Arabaa bu'u taate sila maalii fi Maryam hin faarsa.
achumaan waan nasiimu barbaadu quraana keessatti namni jiru dubartiin maqaan isiidhaa dhahamtee beekte dubartii takka qofa jira isiinis Maryam. Maryam malee dubartiin takka illee quraana keessa hin jirtu maqaan isiidhaa dhahame. Rabbiin maaliif maqaa isii dhadhaye? Maaliif intalli saba Israa'el? Maaliif rabbiin maqaa isii dhadhaye? Kuni guutuun isaatu akkasiidha. Waliigalatti islaamummaan dhugaadha jettee barattee hubattee yoo jiraatte waan gaariidha. Yoo waan gaafis ta'u qabaatte ammoo gaafii gaafattee erga sanii shahaadaa qabachuu dandeessa. Yoo ammoo sirriitti sii galee tokkichummaan rabbiidha siif galee sadan tokkummaa waaqaa wanni jedhamu kuni akka sirrii hin taane si hubatamee Yesuus ergama rabbii akka ta'e malee akka inni waaqa hin taane yoo siif hubatamee ittiin jedhe shahaadaa si qabsiifna. Tamaam? Garuu wanni guddaan siin jedhu waa hunda caalaati. Ani irra caala kan gaaffii nuti ta'e keessan keessa osoo hin taane waanuma keenya keessaan sii dubbisaa gisee tokko wangeela eenyurratti bakka inni daa'immanis horiis fixaa kan jedhe tokko hin jiru. Waa hunda fixaa jedha lafarra dhabamsiisaa jedha. Wanna Saamu'eel boqonnaa 10 Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 15 irra. Boqonnaa 15 lakkoofsa tokko irraa kaasee ittiin dubbata waan ajjeechaadha jechuudha. Lafarraa fixaa jedha. San qofaa miti dubartii garaa qalaatii garaa keessaa qalaatii daa'imman keessaa yaasatii dhakaadhaan tumaatti ajjeessa akka jedhullee jira. Museedhaan ganda waan lubbuu qabu guutuu fakkeenya isaa Iyyaasuu boqonnaa 6 yoo fudhatte waan lubbuu qabu tokko nan bisinaa jedha lafarraa fixaa jedha dhiiraaf dubartii guutuu isaa. Lola macaafa keessaa yoo fudhattee ittiin jette akka malee nama sodaachisa. Kunilleen dhugaadha. Ati akka hundatti wanni siin jedhu ati miiraan yookaan namatti aartee jennaan shahaadaa qabachuuf immoo dhugumaan hubattee amantii dhugaatu kana jettee hubatteetiin islaamummaa qabachuudhaaf. Lakki ani namni na aarsee osoo hin taane miiraanis dhufee osoo hin taane namnis immoo dirqama na qabsiisuudhaaf namni na fide tokko hin jiru ofii kan kootiitti yaadee hubadhee jedhee. Garuu immoo irra caala akkan islaaminnatii kanas baruu wayidammoo akkan waa'ee kanallee hubadhu kan na godhe nama tokko. Garuu immoo namni dirqamaan na qabsiisu hin jiru ofii kootii fedha kan kootii itti amanee dhufe malee namni dirqamaan wayidammoo miira keessa galee dhufe hin jiru. Okay, tamam. Tole. Waanumatti jette dhugoomsi namti sii galte sababaan ati fedha kan keetiin fedhuma godhatteeti islaamummaa qabachuuf malee wani duubaan dhibba sitti godhe hin jiru jechuudha. Akkana taanaan yoo rabbi jedhe inshallah rabbiin si hawwafu gas yaa dhaabu sirriitti dhaabbadhu. Maaliif akkana siin jedhe si fakkaate yeroo garii ijoolleen gariin isaanii nu bira dhufanii miira keessa seenanii fa'aa yeroo garii dhufan jiru eeggasan islaamummaa qabatanii torban tokko gaanii kaanii usuman baratiin kiristaanummaa illee baranne ergasan islaamummaa illee usuman baratiin duuba deebi'anii islaamummaa keessa turree akka gurbaa tokko fa'aa argitee jirta isaa islaamummaa keessa dhaqeetiin deebi'ee jedha. Maal muslimni maal waaqessaa jenna Allah beektaa jennaan Allah hin du'e jedhanii jedha. Du'e jedhanii tamananii jedha. Muslimni akkana jedhee tamanu jiru hin hubatu jechuudha. Akkana jechuun islaamummaa illee dhufee nu banne duuba deebi'ee waa hundattuun oolle jechuudha. Akkas akka taatuun barbaadu. Hawwiyya jirtaa? Jira. Okay, amma qophooftee jirta islaamummaa qabachuudhaaf ati? Eeyyee. Okay, tamam. Ayyee viidiyoo bahuu dandeessaa mee? Anilleen sima wajjin baha akka ati immoo koofneef. Aywa. Daqiiqaa takka malee. Okay, rifeensumatti uffadhuutii wanna jedhi rabbiin keessa yaa qarqaaru. Hawwiyyee yoo dhufte dubbadhu yoo dhuftee jiraate dubbadhu. Okay. Waan itti akkasitti muutii irraa kaafadhu ayyee. Hayyee. Amantii maal hordoftaa turte duraan hawwiyyee? Ortodoksii. Ortodoksiidha maashaallah ayyee tole. Rabbiin si ajabeessuuti jabaadhu ayyee tole. Ayyee na wal jedhi waan an jedhu harkaan kee akkana qabiti. Akkana jechuun rabbiin tokkicha asii ol jira jechuuma malee waan biraati miti waan inni akeeku. Tamaam. Ayyee na wajji waan an jedhu jedhi. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan
محمدا عبد الله رب لا عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. أجي أفان روموتين وجين يتعني رقام بها أنا رقم بها حق أن كان قبرمو حقا كان جبره ربي توكي شمالي كان جري ربي انتو كجمالك كنجر نبي محمديس نبي محمدس إرقما ربي تيفي إرقما ربي تيفي قبرتش ربي أكتان دربت ربي أكثر رقانا بها رقا نمبر إيسانيس إيسانيس يوكان يسوس كريستوس يوكان يسوس كريستوس إرقما ربي تيفي إرقما ربي تيفي قبرتش ربي أكتاي قبرتش ربي أكثر رقانا بها رقا نمبر إني واقمتي إنه واقمت نما ملي نما مالي الحمد لله رب العالمين هوية بقى ربي سيقمت تشيسي بقى ربي إسلام ما تسفيد الحمد لله هدو سيقمنيتين جرا وان سيريفة تشيسو وان تكون قبدو الحمد لله دكنا كيسا غري فاتي ربي سيباس سدواقة تكو وان جرمو كيسا غرا تكچما ربي تربي سيفيد غمچو قدارا ولله الحمد والمنة أتي كان قبتي يودو تيتنجت جنة ربي سبحانه وتعالى الالتا يو كان مالي أمو أتي وان برا ربي وجين كدته وان برا أيو ربي وجي واق السيتي وان برا أيو ربي وجين كجيرته أمو إبد جهنمي لكن نمني ديمو جوجو ربي رقسي على أبو سيرتي جباد تنابد cinqaan garagaraa sitti dhufuun mala maatiin kan keessi cinquun mala hiriyyaan kan keessatti bilbiluun mala laakiin eega amanteen kiristaanaa ka duraan keessa dabarteessan amma itti deebiteetiin fuuldura duubatti deebi'ee hin baradha jetteetiin olii gad hin kaatiin islaamummaa kana gattaa'eeti baradhu ka itti dhufte kana baradhu isa kana sirritti hubadhu amantiin kiristaanaa kamatu ati beektu sani waan biraa of keessaa hin qabu wanni of keessaa qabu yesuus waaqa gochuu maryamiin kadhachuu yookaan gabreelii kadhachuu mikaa'elii kadhachuu كنون دي ساوى الرب نجالني رب سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد مني كأننا مني سجدهم دمتو كالله ربي توكيشات ربي توكيشوجي ولين كرتنا جاء رب سبحانه وتعالى وني تقول وني كرت منجر سيقال إنه ما وروني كرت منسونيو وروني كرت منسونيو يبتغون إلى ربهم الوسيلة gara rabbii isaaniitti akkamitti geenya akkamitti rabbiin gabbarra akkamitti rabbiif sagannaa jedhan isaanuu yura jaalala rabbi irra barbaadan akka rabbi isaan jaalatu barbaadan yesuusin fudhadhu hin sagadee jedhame macaafa keessatti maryamin fudhadhu hin sagadee jedhame macaafa keessatti hin sagadee jedhame gabriel illee mikaa'el illee nabiyyoonni hundi wanni hundumtuu uumamni hundumtuu rabbii kiyya yaa rabbi naaf araaram yaa rabbi kana na godhi jedha macaafa keessatti yesuusiyyuu maal jedha maal halkan guutuu yaa abba yaa abba jaalala kan kee yoo ta'e dhiphini kun akkanarra dabru godhaa godhi jedha rabbiin kadhata jechuudha nuti illee rabbiin kadhanna yesuus illee yeroo kadhattan abbaataachiin hoy jedha kadhadhaa jedhe malee ana kadhadhaan jenne maryam kadhadhaan jenne mikaa'el kadhadhaan jenne gabreeli kadhadhaan jenne abbaataachiin jechuun ammoo isa nu uumte jechuudha hiika biraadhaan qabu isa hundumaa uumeedha si galtee isa hundumaa uumeedha kanaafuu ati olii gadi hin socho'in tokkichummaa rabbiidha qabatte tokkichummaa rabbii irratti morma kan kee kenni malee ebadan wani tokko akka kasii harkaan fuune isiite na qabadhuuti ittiin jiraadhu ittiin irratti du'i olii gadi hin socho'in maatiin kan kee dhanatti eekamanii akka na godhan jettee lubbuu kan kee dhabin wallahi siidha rabbiin sin dhiisu wallahi
lubbuu kan keedhaa kana guyyaa qiyaamaa yoo oolfachuu barbaadde guyyaa haadhatti illee nama hin fayyenne abbaan illee nama hin fayyenne obboleessi nama hin fayyenne guyyaa fuuldura rabbiidhaa hundumti keenya kophaa dhaabbannu si galtee hundumti keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabrichi hundinuuyyuu kophaa isaadhaa dhufaa jedheetiin dubbataami gabricha ta'eetiin guutuun kophaa dhufa jedha rabbi guyyaa san faayidaa kan kee irratti xiyyeeffannaa kan kee kennu rabbii kan keetti amante rabbiin si namoota kumaatamaan miliyoona lakkaamu keessa rabbiin si filatee akka ati karaa islaamummaa dhuftu rabbiin si godhe amma immoo kan barachuu qabu kan jabaachuu qabu kan irratti jabaachuu qabu siidha ijoollee musliima gariin ilaalin tawaan hamaa hojjettuun ilaalin durriyyeen ilaalin namoota gaggaarii jiran laali itti hidhadhu namoonni musliima keessa durriyyeen jiraachuu danda'a si miidhuu danda'a itti akka callistee jala deemtee miidhamin namoota gaggaarii hojjetan namoota waan gaarii hojjetan ilaaliiti isaanitti barumsallee baradhu an islaamummaan maal dubbatti mee maal jechuudha caalatti nabi muhammadin kun eenyudha isa kana guutuu isaadha gaafadhu baradhu islaamummaan amantii barnootaati callisi amani siif hin galu hafuuraan malee siif hin galu hin jennu nuti መንፈስ ቅዱስ በቃ እንደዚህ አድርጎልናል እንጂ ነው አመንቲን እስላምማ አመንቲ ሎጂክ خلاص ሲንጋፈተ ይኑበት ከራ ሲገሉን ሲብሰኒ ጀቹ ዮ ቶኮ ቢራ ሲገሉ ዳበ ካም ቢራ ደቂቲ ጋፈ ስርቲ ሲይፈ ጋላ ጀቹ እስላምማን አመንቲ ሰሙ ከንከ ወጂን አመንቲ ወበና ከንከ ወጂን ደሙዳ እስላምማን ጨልሴቱ ማረከን መተ አመኒ خلاص እንፈይታ አመኒ ሲን እንጀ ሲገላ ሲፊንገሉ እንጀ ማን እንጀ ገሉን ድርቃማ ሲገልቴ ሲገሉን ድርቃማ አከ ከነት ሁበዱቲ akka kanatti gad dhaabbadhu siin jechuudhaaf yaa hawwii rabbiin si ajabeessuutii sirritti wanna jedhi taane ammoo mee namoonni wanna jettanii namoonni markazatti galchuu qabdanii yookaan bakka gareetti namoonni maktan eenyudha mee eenyutti kennina ahmad sittaa kenninu Aishaan ajjala jirti Aishaatti kennina ustaaz Aishaa yookaan isa Aishaa ol seensi saayyeesin akkasiif ol seensi saayyee Aishaa okay maqaan kan kee hawwiidhaami Masqala ofirraa qabdaati? Tanga. Okay. Masqala ofirraa baasti turte? Waggaa guute. Masha Allah. Waggaa guute qaata. Ada niyyaan kan kee hanga niyyatte turtee jirta jechuudha. Haga islaamummaa qabachuudhaaf jecha murattee turtee jirti. Okay, bareedaadha. Rabbiin si haa qarqaaru yaa hawwii teenya jabaadhu sirritti wanni si cinqu tokko illee hin jiru inshallah. Kunoo Maryam tunilleen ijoollee islaamummaa keessaa ijoollee kiristaanummaa keessaa islaamummaa qabatte amma jabaattee jirti kunoo akkuma argitu kana Maryam daadhii ta'e jedhamtu tana mee haa dubbattu warra kaaniif illee boodarraan kennaaf isinii boodarraan kenna yaa jamaa. Maryam dubbadhu mee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل غادي. نقوم الحمد لله هويت أنا كيبل مي التيمي مي تكو تكو أكادا تبرتني قلت نبي برد جديني سمردوني. نعم إن شاء الله ما شاء الله غادر سب بريتك يا بغربي الإسلام ما سيف كنه أنا تاجنا مرات سجى بيسه يو غري برباد إن شاء الله. Garee kiyyaa hojjiseenne waliin qaraanaa illee akkuma kee barattuudha. Waliin barannaa yoo ayyamamtu taate inshaallah. Baga rabbi si tajaajilu. Ayyamamtu ta'uun dirqamaati inshaallah. Lakkoofsasii keessan fudhatteetiin fooloo deebisii fi hawwiyyaatiilleen atillee fooloo godhiitii lakkoofsisee fudhadhuutee achi keessa seensisi. Inshaallah ustaaz. Ayyee tole ishee. Sayyaa fi Ahmad dubbadhaa mee nam tokko keessa dubbadhaati achi boodaan anillee isaatiin qabu ijoollee garii keessummeessinee kunna. Obboleetti kiyya baga rabbiin ibidda keessaa gara jannataatti si fidee rabbiin irratti gassi yaadaabu islaamummaa keessatti rabbi si haa sabachiisu. Warra garii warra miidiyaa olii gadii fi gullaalini baradhu taa'i. Ijoollee musliimaa illee ilaalini ijoollee duriyyee garaagaraa miidiyaa kanarra warri baay'ate namni nagaan muraasa lakkaameeti kan argamu. Warra miidiyaa irraa hin ilaalini sirriitti jabeeffadhu. Tiimii Maamuu Ahmad kan galjallee koo kana jirtus fooloo godhii waan si rakkise keessaan gaafadhu. Waan si rakkise hundaa'u keessaan gaafadhu gareetti si haa nayitu. Gareen immoo fedhii isheetu hin taane geessuun keessan dirqama ijoolleen fedhii sun taane fedhii keessan hin geessuu qabdu sin. Fedhii isheetu hin taane geessuun dirqama sinni sodaatti waan ta'eef.
keessattis immoo akkaataa dhiqannaa akkaataa salaataa hunda yoo barsiistan hunda keessaniin jedha. Ani asumatti hin gabaabsa. Inni nama keessummeessan. Assalaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركاته يا ويا تيمي مام أحمد تيجو تنا أرجته أحمد جل جرتو كنا لين كان جل جرتو سان أرجته مي إسيله فولو قديتي فولو دي بسيتي سيادو بستوتي لكوزا كنيتا في أرجسني غريت سيادة بلتو وان سيرك إسيله قافت دوني God. Hayya God أوكي ejjirana ربي سياجا بيسو أبشري نمني سبيرة جرامة la musliima miti namni na bira jiran. أوكي ركون قبو إن شاء الله سيا برسيسني أتلين جنة أتلين برسيسيني وان أمو كان برسيسيني جنة جرتا Kasra kok kamu abdi kurai barsiisanillee olin baradawwan rakkoo qabu. اوكي اتو برسيسين خلاص امو كان برسيسانيتي جيتي ادا برسيساتين امو وانا جراتي غير رتي لفيدا هريا غردا جبيساني ربين سي جبيسو جباد تمام سرتي جباد هوي Abshuru ustaad inshallah barkasallee olii seenne waliin baradarrak abshuru rakkoo tokko qabu. اوكي ربين سي جبيسو تمام ربين سي جبيسو جباد جولين با اجره جولين اسلام ما قبته ijoollee jala kana jiran baay'ee jiran ijoollee baay'eetu jiranii si qofaa miti akka waan si qofa ta'eetti sittiin dhagaamin jechuudhaaf hedduu jiran dhibbataman lakkaaman akkasii ta'ee mee